Maqaan koo Tamasgeen Kumsaa Tola sanaan jedhanii kan itti dhaladhe godina Wallagga Bahaa ana Horrooti. Akkuma nachi barumsa kutaa 8 xumureeni gara Finfinnee dhufee Finfinneetti barumsa eegalee jechuudha. Isaa booda Finfinneetti barumsa koo ergan fixee haala hojiitti ramadamee hojiirran ture. Otuma hojjechaa jirru kuma lama akka Itoophiyaatti 1996 fincila ture. Fincila kana keessatti hirmaatee tanaan jechuudhaani mootummaan Itoophiyaa na shakkaa na barbaadaa ture jechuudha. Haalli koo amma baqataa ta'e Naayiroobii keessa jiraadha. Ergan biyyaa baqadee dhufee Naayiroobii keessa jiraachuu jira jechuudha. Maqaan kan koo Mubaarak Kadirin jedhama. Kan dhaladhee godina duraaniin Baalee jedhamu har'ammoo Arsii Lixaa jedhamu aanaa Dodolaa magaalaa Heerolottiin dhaladhe. Eega dhaladhee kutaa tokkorraa qabee aga 8 manuma barumsaa magaalaa Heerolottiin baradhe. Sanaan booda immoo haaskuul ammoo Sagalee irraa qabee hanga sadarkaa kutaa 12tti mana barumsa Dodolaa baradhe. Eegas immoo sadarkaa olaanoo qaama yuunivarsiitii madda walaabuutti ramadamee ture. Eegas immoo rakkoo addaa ta'e tokkoon barnoota kan koo addaan kute. Sanaan booda immoo rakkoon sun eeganaaf hubatamee akka baradhu ta'e booda tiraansfariidhaan gara yuunivarsiitii Hawaasaatti barachaan ture. Sanaan booda achitti immoo dhiibbaa mootummaa Itoophiyaatii fi dhaabbata Meetirookitiin akka biyyaan bahu ta'eera jechaadha. Erga rakkoon mootummaa dhiibbaan sun na qaqqabee booda baqadhee gara biyya Keenyaatti dhufe. Eegas immoo sadarkaa amma baqattummaatti jiraachaadha. Naayiroobii gamtaa erga jiraachaa qabdi. Naayiroobii waggaa 2011 dhufee gara amata waggaa 8 jechaadha. Haalli biyyaa barumsa kootii na yaadadha. Rakkisaa ture. Mana hidhaatii bahee mana murtii na deddeebisaa turanii. Erga Naayiroobii dhufee waggaa 8 tu'ooteen waggaa 8 fi ji'a 9 I think akkas. Akkamidha Naayiroobii? Naayiroobiin akka biyyaatti baay'ee gaariidha. Naayiroobii kompileen gochuun xiqqoo ishee. Naayiroobiin akka biyyaatti gaariidha. Maaliif lubbuu keenya keessatti baraarranneera jechuudha uummanni Oromoo. Garuu ollaa walitti dhiyeenya waan qabaniif mootummaan Itoophiyaa yeroodhaa gara yerootti buttaa fi karaatikaa uummata Oromoo quuqama qabani, baqataadhaaf quuqama qabani, Oromoodhaaf quuqama qabani. As keessatti illee yeroodhaan hordofuudhaan kaan butee galchuudhaan ammoo akkamitti jiraannaa nuu walquba qabeenyaan jiraannaa. Baqachuu kootti hedduu tokko kan jeeqamuu danda'e ani umrii kan koo keessatti baradhee sadarkaa tokko irra gahee biyya kan kootiif faayidaan buusa jedheeti kaa'u akkasii sana qabaa ture. Garuu gaafa biyyaa baatee jiruu baqaa keessa seente wantoonni cufti kun si mijatuu hin danda'u. Jiruu biyya maafi of jiraachisuun baay'ee ulfaata waan ta'eef. Biyya kee keessa baatee biyya haaraa akkasii jiraachuun ulfaataadha. Waan hedduu dhabda. Fakkeenyaaf waan hojjechuu qabdu. Waggaa 8 keessatti waan hojjechuu qabdu tokkoon hojjechuu hin dandeessu. Lama guddina agarsiisuu hin dandeessu. Tokko lama sadii. Ilmi namaa dhalatee waa tokko hojjechuu danda'a. Hin barataa yoo inni kaan hin daldalaa sadarkaadhaan hojii hojjechuu qabuun hojjetaa jechuudha. Kanatu si darba. Jireenya kee keessatti kana miis goota jechuudha. Waggaa 8 kana keessatti waan irra gahuu qabdu tokko irra hin geenye. Miidhaan akkasii akka irra hin geenyee fi ani akkan uummanni baqataa ta'uu yookaan immoo akka uummanni Oromoo biyya isaa keessaa baqatu ani barbaadu.
Rakkootii dabarse kana immoo laaluu umrii kan koo fakkeenyaa fi osoo wanta tokko hin dalagne dabarsuu kan kootiif baay'ee tokko natti dhagama. Osoo amma akka baqadhee biyya kana dhufeen baradhee kaawoo kan koo sana galmaan gaachuuf irra jiru osoo taate baay'ee gammachuu guddatu natti dhagama. Sana ta'uu hin dandeenye. Immootu garuu jireenya bu'aa bayii hedduu dabarse kana keessatti waa hedduu adda baafachuu dandeetta. Sana jechuun ilmi namaa tokko gaafa dhalate sanarraa ka'ee bu'aa bayii hedduu keessa dabarsu sanarratti jabinni inni argatu baay'eetu jira. Kanaaf harka caalu garuu fakkeenyaaf umrii kan koo tasatti dabarsuu kan koo baay'ee natti dhaga'ama. In hojjenne akka kootti in hojjenne beellama dheeressuu beellama ji'a 6 kennu akka UN'tti ji'a 3 kennu nuun ilaallatu faa yeroo jedhantu jira. Baqattoonni Oromoo waggaa baay'ee jiraatan jiru. Ni jiru waggaa 24 jira, waggaan 30 jira, waggaan 18 jira, waggaan 20 jira, waggaan 13 jira, waggaan 12 jira, waggaan 15 jira. Hin jiru baay'een jiru. Kuni sirriidha. Sirrii miti. Jarri kun maal gochuu danda'a waggaa 24 waggaa 30 ture. Fakkeenyaaf dubartiin waggaa 20 achii baqattee baatee waggaa 20 yoo as teesse hiikni dubartii kanaa maal? Dhimma baqattoota kanaa akka hordofu dhaabbati UNHCR waan egeree baqattoota ganna hedduuf baqaan jiraatan kanaa waan sadii dubbate. Inni duraa baqattoonni kun haalli nageenyaa biyya isaanii yoo fooyyee biyyatti akka ofirra deebi'an gochuu, lammeen ammoo carraa biyya sadaffaatti dabarfamuu isaaniif laachuudha. Kun garuu akka dhaabbatichi jedhetti carraa baay'ee murtaa'aadha. Bara darbe bara 2018 kana qofa baqattoota silaa carraa kana barbaadan miiliyoona 1.2 keessaa 55,000 callaatu carraa kana argatee jedhe. Inni sadaffaa fi inni dhumaa baqattoonni biyyatti baqatan keessatti hawaasa isaan simatee waliin xinnaatu karaa diinagdee akka hidhata godhatanii jireenya qajeelfatan gochuudha jedhe. Kanaaf fuulduree baqattoota kanaa kana jedhanii murteessuun amma rakkisaa ta'us hime.